Johar wanni guddaan isaa arsee hoo jiraate anaa fi arfaasee wal jaalachuudha. Anaa fi arfaaseen wal jaalachuu mirga qabna. Wal jaalanna, wal jaalanna. Wanni aaruuf hin jirtu jechuu magaalaa nagayaati. Wali gurguratanii bitatanii adda galan. Kanaaf aarte aaruu dhiiftee anaa fi arfaasee wal jaalanna. Osuma aartuu daaraa taatee dhumtaan siin jee. Bulloo harrichaa bichuu. Jaalallootaa fi jaartota gariibota hoggaan akka bakakkatti itti bu'ee akkanatti lafatti qabee akkanatti lafa rigee iji kisingiidhaan. Ji'a afaan bansiisu itti gaafatamaa kiyyoo itti gaafatamaa kiyyoo abbayyoo yaa durrii keessa malee hin deemu baaburri jaana bira taa'e bareeda xiyyaa jaa taa'e shafakap. Sumaatu gaa naafee na jibba malee jaartiin deena dhungattee jirti jechuu gariibti jana. Sibiraati yoo jijjiiruudhaaf rakkatin yaanu jijjiirradheetiin jira. Thank you very much. Abshir obboleessa koo haadha manaa keessi duraan tuqu. Yoo naa kennitees naa kenni yoo dhiifattes dhiifadhu. Ana mucaa kiristaanaa. Ana mucaa waaqeffataa. Ana mucaa kiristaanaa, ana mucaa penteedhaatiin siin jee. Fuck up. Hai. Ana mucaa waaqeffataa, ana mucaa penteetiin siin jee. Ana mucaa muslimaa. Nasi rape. Tape. Yaa fayyaa. Fayyaa udaan qofa Oromiyaa tuule. Ilmoo haadha jalatti udaanaa guddate. Ilmoo the fucker. Annan fayyisi rabbi. Naatee jira akka rabbiin na godhe kun. Rabbi siyaa fayyisuun maali? Nan fayyisin? Maaliif na fayyisa? Kanaaf rabbi naan kadhatina. Ofii keetti kadhadhu. Homa takkallee. Rabbi siyaa fayyisuu minaamin. Naaf hin galu kun. Nan fayyisin? Waliigallee jira naa fi rabbiin na dhukkubsu isaarratti. Dubbii qaba faadha. Kanaaf kabajamoo uummata Oromoo kan kiristaana kan waaqeffataa kan musliimaa akkasuma dargaggoo fi shamarran babbareedduu uummata Oromoo kabajamoo dhagaya. Namni oduu bare bishaan alamfata ja'an afaan Oromooti. Uqatin yaltaddala aamroo wareebamaan malaalas quccituun waxxaal ja'an afaan Amaaraati. Obbo Yaadataa Juneedii baay'ee kabajamoodha. Ulfaatoodha. Saba Oromootiif, saba Itoophiyaatiifis, saba Afrikaatiifis, saba addunyaatiifis. Biiti sooressa qabaachuu qabdi, qabaachuudha qabdi.
Inni kun kana. Kadir hiyyeessaa hiyyeessa Oromooti. Ilkaan hin qabu ilkaan hin qabu. Yaadatan gargaaruu qaba gargaaree ilkaan isaa dhaabuufi qaba sooressa Oromoo waan ta'eef uummata Oromootiif jecha. Yookaan sabaa sablammii Itoophiyaati jecha yookaan uummata addunyaati jecha yookaan rabbi jecha na gargaare. Galata guddaa qaba. Kadir dhukkubsate dhukkubsate. Hiyyeessaa if wal'aanuu hin danda'u na wal'aane. Sooressa waan ta'eef. Maa dhuftee na wal'aane yoo dhiira taate akkasaatti. Saantima tokko naan kennine jechuu. Na wal'aanuuf yaadatan na guddise. Waan arraatii miti an guddifachaa mana isaaniiti. Haadha abbaa isaan na guddise guddifachaadha. Waan arraa waggaa 2 waggaa 3 miti. Ijoollummaarraa kaasee guddifachaa mana saniiti an manuma tokkottiin guddanne. Manuma isaaniitti jechuudha. Biyya guutuu beeka baddannoo guutuu beeka. Yaadatan sammuunsaa sammuu guddaa akka addunyaatti yaadu malee akka ganda keessatti akka wanti xiqqishoo tokkotti akka saba tokkotti nama yaaduu miti. Ebeluu kana godhi ebeluu kana godhi je'ee nama ammaa sotuu natti odeessuu miti. Yaadataa sakandii takkaan harkaan. Yeroo fayyitee wayyooyitee naan jiru qofa. Waan akkanaa ebelurra dhimma nama qabuumi. Jintili የሆነ ልጅ ነው። ሀሪፍ የሆነ ልጅ ነው። ድንቅ የሆነ ልጅ ነው። akkasuma miti dhaabadde safar bajungo baay'ee na dabsee garaana bisuudinni koo dhaabbii koo jabeessee moo'ichaan isa na ceesisee maqaan isaa ulfaatu diina koo afaan qabachiisee. Antakka haati manaa kiyya. Girrisaa fi gariiba hawwiteen beeytuun siin jee. Eeji ana tokkichaan argee siifin himaa. Kukkuullee Oromoo. Naatu jaartii girrisaa fuudhee ol darbee gad darbee bishaan jechisiisee yaa jaarsa kiyya gariiba maraataa kan harkaa na fuudhi na butucheetee na harkaa fuudhanii jechuu hafuura keessaa fuudhee rarraasee akkanatti ol darbee gad darbeetiin siin jee. Fuck it.